Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama loomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamootaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa harmoota keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu nubattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jiru ni beekama. Barumsa kanaa kutaa 17ffaa guyyaa darbeedhaan ergaa qulqullicha Phaawulos keessaa kan 6ffaa kan ture tartiiba kitaaba qulqulluu kaa'ameen jechuudha. Ergaan gara saboota Filiippiisitti argee ture kan baranne. Ergaan kun ergaawwan qulqullichi Phaawulos Roomaatti hidhamee osoo jiru barreesse keessaa tokko akka ta'e akkasumas immoo gidiraa osoo jiru, ari'ummaa osoo jiru, hidhaa osoo jiru saboota kana gara jajjabeessuudhaaf yeroo hundumaa Waaqayyotti eenyu gammadu akka qabu inni guddaan yeroo hundumaa namni Waaqayyotti gammadu akka inni qabu taasise ergaa boqonnaa afuriidhaan Waaqayyotti gammadaachuudhaan si'a baay'ee akka inni barreesse kanadha. Barannee kan dhaabbanne kutaa har'aattis immoo isuma kanatti fuudhaan kutaa 18ffaa barumsa kanaa kan ta'u ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Qolaasiisitti kan inni ergedha kan ilaallu jechuudha. Waaqayyo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaarraa boqonnaa kutaa kanaan kan ilaallu ergaa qulqullicha Phaawulos kan torbeffaadhaadha. Tartiiba kitaaba qulqulluu kaa'ameen ergaan torbeeffaa ergaa gara saboota Qolaasiisitti ergedha. Ergaa kana guyyaarraa barannaa jechuudha. Qolaasiis katamaadha, magaalaadha. Biyya Fiirgiyaa keessatti kan argamtuudhaa fi akkasumas magaala guddoo Fiirgiyaa kan turte. Lodooqiyaatti dhiyaattee kan argamtu magaalaa turtedha. Magaalaa kanaaf hidhachuudha qulqullichi Phaawulos jiraattota achi keessa jiraniidhaaf ergaa kana barreessuu isaarraan kan ka'e ergichi maqaa biyyichaadhaan moggaafame maqaa magaalichaadhaan moggaafame haala kanaatiin waama jechuudha. Ergaan kun egaa kan barreeffame akkuma ergaawwan tursinee kanneen tarreessanaa Roomaatti kanneen barreeffaman keessaa tokkodha. Ergaan gara Qolaasiisitti ergame kun. Qulqullichi Phaawulos hidhaarra osoo jiru bara 62 hanga 64 gidduutti akka barreessetti ni amanamaa jechuudha. Kana booda karaa Tiikimoosiidhaa fi Simiyoos kan jedhaman duuka bu'uudhaan karaa isaan kana akka inni isaaniif erge kitaabichi ofuma isaatiin ni dubbata jechuudha. Kanaaf akka seensaatti kana ilaalle maaliif barreeffame ergaan kun sababa maaliif barreesse qulqulluun Phaawulos jennee sababootaan lamaan tokko ni arganna. Isaanis kaayyoo ergaa kanaa jedhamu. Qulqullichi Phaawulos ergaa kana kan barreesseef kaayyoowwan lamaan armaan gadiifidha kan jalqabaa. Tajaajila Fiilimoonaa kan ture Ansiimoos gara qulqullicha Phaawulos deemee waan turedhaa fi waa'ee saboota Qolaasiiyus qulqullichatti himee ture. Innaa waa'ee maalidhaa? Waa'ee jaalala fuula isaanii waliif qaban akkasumas jireenya kiristaanummaadhaan cimoo akka isaan ta'an wanta isaanitti himee turedhaaf wanta qulqullichatti himee turedhaaf namni kun qulqullichi Phaawulos gammaduudhaan hojii isaanii kanaaf isaan galateeffachuudhaaf akkasumas immoo wanta kana akka isaanitti fayyidaaf jajjabinaaf jecha isaaniif barreesseera jechuudha. Kan lammaffaa immoo filosoofota kanneen jedhaman falasamaa warreen barsiisan barumsa sobaa qabatanii gidduu isaanii keessa deemuudhaan wanta hin taane barsaa waan ta'inaaf barumsa isaanii kanarraati akka isaan of eeggataniidhaaf akka isaan barumsa sobaa kanaan hin booji'amneedhaaf akeekkachiisaaf gorsa taasise ergaa kana isaaniif barreesseera jechuudha. Ergaan kun ergaan gara Qolaasiiyus kun boqonnaawwan 4 qaba. Boqonnaa 4 kana bakka
afuritti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kan jalqabaa seensa ergichaati. Qulqulluun Phaawulos egaa ergaa isaa gaafa barreessu kan ittiin beekamu inni guddaan maalidha? Nageenya gaafachuudha. Nageenya akka isaaniif ta'u, nagaa akka isaan jiran, nagaa gaafatee booda kana booda immoo jaalala isaaniif qabu, akkasumas waa'ee isaaniidhaaf kadhannaa taasisu, waa'ee isaaniidhaaf yeroo hundumaa wanta dhimma hafuuraan hojjetu kana isaaniif ibsaa jechuudha. Inni kun ergaawwan isaa hundumaa keessatti seensa jedhamanii ni argamu. Kana booda immoo tajaajila qulqullicha Phaawulosidha. Qulqullichi mana hidhaa keessatti illee cimmir tajaajilaa kan ture. Yeroo kamuu taanaan bakkaan kan hin murtoofne bakka jiru jira taa'eetu barsiisaa kan ture. Tajaajila isaanii barreessa. Boqonnaan lammaffaa immoo gorsa sobdoonni akka isaan hin doongorsineedhaaf inni barreessedha. Egaan sobdoonni sun magaalaa biyya kanaa keessa deddeemuudhaan barumsa waa'ee sirrii kan hin taane barsiisaa turaniiru. Innaa isaan kun yaada mataa isaaniirraa kaa'anii akka isaan barsiisan barumsa isaanii kunis immoo yeroo booda akka dhaabbatudha. Yeroo booda ni dhaabbata barumsi sobdoota. Hundee kan qabaatu fakkaata malee yeroo ta'e deemee ni dhaabbata jechuudha. Ni dhaabbata tokkos immoo xumurri isaa wanta badiinsaadha. Innaa qulqullichi Phaawulos yoomuu taanaan kan nuti hin barsiisne wangeela bartan irratti wanta biraa warreen sin barsiisan hin dhaga'inaa isaa irraa fudhatinaa. Isaan sobanii daandii isaan sin qabataniirratti sin kaasuudhaaf jecha wanta sin hin barbaachisneedhaaf wanta sin miidhu sin barsiisu jechuudhaan kana isaaniif barreesseera. Taanee kan jiru immoo boqonnaa sadeffaadhaan immoo waa'ee naamusa kiristaanummaadha. Naamusa kiristaanummaa gorsa jechuudha. Yeroo kamuu taanaan jireenya kiristaanummaadhaan gaafa deddeebinu hojiiwwan hojjechuu qabnu abboommota waaqayyoo duukaa wal qabatanii bal'inaan bal'iseetu isaan gorseera qulqullichi Phaawulos. Isa kana ni arganna. Taanee immoo waa'ee maatii kaaseera. Maatii keessatti abbaan manaa maatiidhaaf akkam ilaalcha akkamii akka inni qabaachuu qabu. Ittaanee haati manaa maal gochuu akka isheen qabdu, daa'imman ijoolleen maal gochuu akka qabanii, akkasumas hojjettoonni jiraatan isaaniin illee cimmir gorsa isaaniif ta'u tarreessee bal'isee qulqullichi Phaawulos barreesseera jechuudha. Kan itti aanu immoo boqonnaa afuraffaadhaan immoo gudunfaa ergichaati. Ergicha gudunfee kan ittiin dhaabachiisu jechuudha. Walumaa galatti boqonnaa afuraffaan ergaa Qolaasiyuus kun kana fakkaatu jechuudha. Qulqullichi Phaawulos Roomaa taa'uudhaan mana hidhaa keessatti kan inni barreesse ergaa sadaffaan isa kanadha jechuudha. Ergaan kan itti aanu kan sagalaffaan gara saboota Tesaloniqee kan ergedha. Isa kana kutaa itti aanuun qabannee kan deemnu kan ta'u har'aaf asumatti nu argamu abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.